Oleh kagari jiraannan kabar baanu sanii fayyaata ajoonni waraana bilisummaa Oromoo zooniilee adda addaa guyyaa irraa argamtan akkasumatti abbootii keenya ka lubee birru guyyaa guutuu nu keessa ooltan dhugaa hawaa ummata Oromoo dhimma kanaaf dhufne kan obsa walii qabaannee teenyee wal dhaggeeffachuun keenya hangam takka bilisummaadhaaf dheeboonne wanni barbaannu kun akka dafee galma gahuuf wali dhufnee hafuura walii dhaggeeffachuun barbaachisaa akka ta'e fi murteessaa akka ta'e kan agarsiisudha. Haa ta'u goottan waraana bilisummaa Oromoo haasawa jajjabaa haasawan wanni keessa deebi'an ka keessaa darban hin jiru galata guddaa qaban rabbi isinaatiisu adda teessan adda leencaa godhu inja bakka jirtanitti nagayni rabbii nagayni Oromummaa isin wajjihaa jiraatu mirgaan gala namni dhugaaf dhaabbatee dhugaa falmatee dhugaa isaa dubbatu dhugaan isaa irraan dhokattu dhugaan isaa hin hinjifatamtu ni hinjifata malee yoo dharaan deeman yoo sobaan deeman galma gahuu hin danda'an waan dhugaa qabdaniif waan haqa qabdaniif jiruu qananii dhiiftanii daggala filmaata godhattan jechuudha. Kun jaalala isin saba kanaa qabdanii fi murannoo isin ummata keessaniif qabdan agarsiisa. Namu waraana ta'uu hin danda'u ka saba kana jaalatu waraana ta'a. Namu lubbuu isaa ibiddaa kan nuun barbaadu andabree kana booda nagayaan haa jiraatu je'eeti. Elemoo qilxuu akka seenaarraa agarree barreeffamarraa jaallan waliin turan akka nuu himanitti gaafa dhukaasa banu kun sagalee bilisummaa Oromooti je'ee bani san akka mallattoo Oromummaan nu keessaaf. Kun sagalee kutaa bahaati je'een banni. Kun sagalee ilmaan hun bannaati je'een banni. Kun sagalee bilisummaa Oromooti je'ee bani. Kan waraana bilisummaa Oromoo adda godhu ilmaan sabaa. Ilmaan jaarmaya odoon ta'in ilmaan sabaa. Ilmaan nama dhuunfaa odoon ta'in ilmaan sabaa ilmaan kaayooti. Kanaaf dhiigni isaanii shinniigatti boollata keessatti wali itite jechuudha. Eeroon bilisummaa Oromoo Hasanirraa haga Matakkal Wallorraa haga Gujiitti Oromoo jedhanii onnee isaanii rasaasaaf kannan. Dhiiga Oromummaa wanni addaa qabnu ni jira. Garuu ka waliin qabnu dhiiga lafeedha biyya. Kanaaf ABO'n wanni nu barsiise saba tokko biyya tokko hegeree tokko qabna jee nu barsiise. Kanaa alawaa tokko hin qabnu jechuudha. Garuu adeemsi arra mul'achaa jiru biyyoota alaa kana keessatti tokkummaa Oromoo ka dhiigaa fi lafeedhaan gajjaarame yeroo faalleeffamu agarra. Kana ummanni Oromoo jabinaan dura dhaabbachuudha qabna. Tokkummaan Oromoo utubaa sibiilaati. Tokko hoggaan jiru nama tokko waliin maxxansu nama lama waliin maxxansu jechuudha miti. Ummanni Oromoo akka ummata tokkootti akka saba tokko waliin dhaabbachuudha. Sabni Oromoodhaa kaayoon Oromootii fi ummanni Oromoo garaagarummaa ala kana jiru baqeessinee walii himna. Ani qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti fedhii dhuunfaa tokko hin qabu. Intarestii dhuunfaa kaniin galmaan gahuu qabu. Oromoo fi Oromummaa qofaatu anaaf bakka. An bakkini itti guddadhe Soomaaliyaadha. Kaniin taa'ee hoggaan ijoollummaadhaan taphachaa ture mana barumsaa dhaqaa ture Hargeysaa fi Jabuutii yaadadha. Oromiyaarraa memoriin qabu. 2018 garuu dhaqee arke. Oromoo Wallorraa haga Wallagga dhihaatti. Karrayyuurraa haga Tuulamaatti. Arsiirraa haga Harargee deemee arke. Ummanni kiyya jaalalanni wal jaalatu. Oromoo hoggaa jedhan akkamitti ka gurri waliin ol ka'ee dhaabbatu arke. Saniitu anaaf qoricha barabaraa naate. Saniitu anaaf akkaan cichee ummata kanaaf ganamaa galgala dubbadhu na godhe. Malee dantaa dhuunfaa kaniin keessaa barbaadu. Biyya faranjii tana keessatti dalagadhaan jiraadha. Maatiin qaba. Rakkoo tokko hin qabu. Garuu odoo ummanni kiyya gubachaa jiru. Waraanni kiyya daggala keessaa dhagaa boraafatee firii nyaatee bishaan guyyaa arkatee guyyaa dhabee deemu galee hin taa'u. Kun waadaa lubbuutii yaa gale waan ta'eef jechuudha. Ammoo adeemsa taaksii foorsiin bara dheeraa keessa dabre numaan tuttuqa. Yoon keessa seene keessaan bahu miira nama tuqaasi. Bara 2019 bara 2018 dhumarratti Diisembar akka taaksii foorsiitti gargaaru eegalle waraana keenya. Waraana keenya gargaaru jechuun gargaaru jechuudha. Akkasii fudhatamuu qaba. Qabsoo bilisummaa Oromoo waraanaan gargaaruu lakki if gargaaruu jirta. Waboon akka kee ala bee jiraachuu hin dadhabne. Ifoon gargaartuu isaan gargaaruu sirra jira jechuudha. Soo bara 2018 dhumarraa eegallee haga September 9 November 9
fincila diddaa gabrummaatitti ajajoota waraanaatiin fedhii teenyaan namoonni hangi muraasni kaanii waraana kana cinaa dhaabban. September 9 irratti guyyaa fincila diddaa gabrummaa ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo Jaal Gammachuu Abbooyyeetii fi Jaal Goollichi Dheengee walgahii Norway Oslo taa'ame irratti declare godhan jechuudha tax force. Akkaan an tax force kana bakka bu'ee gargaarsa uummanni keenya godhu bifa adda addaatiin godhan isaaniin gahu jechuudha. Yeroo sanirraa jalqabee tax force kana keessa deemaa dhufu. Namni waliin dhufu amala adda addaa qaba. Namni garii ni hijiba, garii qulqulluudha, garii hattuudha, garii amanamaadha. Maaliif hawaasaatu akkasi? Hawaasni tokko qulqullu kaja'anii jiru, qulqulluun Rabbiin uume qofa. So adeemsa keessa deemaa dhufne kanatti yeroo dura waraanni kun horii nu gaafatu sumurii lafaan qabnu. Namni yeroo sadabbaa diinagdee keenya ture maqaadhaaf doktora anaa tana ta'u doktorummaa sanin qabne dafka maali kan siraamoo maal jettan dafkeetu hojjettee bultu dhabe akkam goonaa naan jee. Kuma lama baafnee erginu yennaan alamma yeroo ammaatti hin danda'u yennaan doolara kuma lama akkaawuntii muciyyooti jaa keessaa fuudheetiin kan mana barumsaatti walii qabeef erge jechuudha. Jalqaba $2,000 jechuudha. $2,000 san namni fira kiyyaa urjii dhaabaa lakkii kana kophaa kan dandeessu jettee 500 bakka naa buuftee jechuudha. Akkana jalqabne ummata kiyya hawaasaan keessa jiru garaa qulqulluminaan akka hawaasa boordii koominiitiittis hojjedhe wal dubartoota keessattis korii adda addaa keessatti hojjedhe ummanni Oromoo na beeka waan ta'eef waaniin gaafadherraan dhabu misootatti gaafaan dhaqu hoflee dhaqeen boo'ee irraa baasa waraana kana. Waraana kana isin cinaa caala jaaladheetii miti. Garuu ijoollummaadhaan jabuuti gaafaturre baagiyaa fi sambuusaa biddeena gurgurree wali qabnee araarsoo wadaayifannaa turre. Har'a itti dhufnee miti. Ayyoon itti nu guddifte jechuudha. Kahaawwan keenya ba'aa teenya ta'arraa nurraa fudhadhaan nuun jedhaniidha. Ganama madrasaa Iraaqii barannee jabuutitti galgala biddeena gurguraa turre jechuudha. Jireenya baqaa keessatti. Akkasitti waraana bilisummaa Oromoo ilillii ganamaa saniif bishaan tahaa turre jechuudha. Har'a eegaas dhufnee kana cufa eegadee taaks foorsii eegade. Horii guddaa uummanni keenya buuse bakka jiru cufaa. Horiin guuramu kun koree giloobaalii bira hin dhufu. Chaaptarran bira ta'a. Chaaptarran biratti gaafa ajajnu kun chaaptarumarraa fuudhamee dhaqame jechuudha. An akka saamiyaan horiin na bira dhufu hin jiru. Guddinaa hundarraa gammachuu tokko horiin nu bira dhufu horiin waliin agarru. Chaaptaraatu erge jechuudha. Gatiin uummata keessa oolu ummata kiyyarraa niin fuudha. Ummata kiyyarraa fuudheen maqaa namootaan irraa fuudhee barreessee ammaantii fuudhoo jira abbootii diinagdee geessa. Maaliif hayni namaa lilmee teessisee jaalatees irraa basi balleessa malee gatii hin qabu jechuudha. Odoo kanaan jirru chaaptarra nuti quban qabne ijaaramuu eegalan. Magaalaa Minisootaa tana keessatti chaaptarri tokko odoo jiru chaaptara 3 ilmaan gandaatiin wal jaara wanni ta'u jaarame. Ifa manaa godha. Annama gandaatiin miti annama Oromooti. Oromoo tana keessatti guddadhe daayiversitiis. Waniin akka daayiversitiis jaaladhuus hin jiru. Oromoo lubbuurraa hin jaaladha. Fakkeessuuf odoo hin ta'in waan qabdu wajjin hin jaaladhaa si'aan Oromoo. Gaafa chaaptarri adda addaa jaaramu nuti quban qabnu. Namni gandaan wal jaaree qabaleen wal jaaree horii guuraa ture jechuudha. Horiin kun odoo nuti quban qabne akkaawuntii piraayiveetii tabanamtetti ergamaa ture. Ganna booda irra dhaqqabne. Horiin kun eessa ergamaa jira? Nan jambaruu biratti baankii kana ergamu jira jala. Maqaa lamaaniin dhawaa dhiifamaa maqaan kiyya dhawamaa jiruuf sadarkaa adda addaatti. Namni kun Minisootaarraa horii fuudhee guyyaa tokkoon gabaafu. Odoo kun jedhamu maallaqni adda addaatti akkaawuntii san seenuu jalqabe. Gabaasa gaafanne. Gabaasa irratti dide jechuudha. Hamaa miti ragaa wajjin dubbadha. Evidensiin qaba maxxansuu hin dandeenya boru. Gaafa gabaasa hannuu didu Shinnigaa miidiyaa wanni joonuu rabbaname. Shinnigaa miidiyaa nuti quban qabnu koreen shinnigaa miidiyaa taaksii foorsiitu miidiyaa kana barate jedhanii waraqaa barreessan. An quban qabu. Waan qabadee wal nyaattee miidiyaa san banattee maallaqa akkaawuntii san seenaa ture baasaa turte jechuudha. Kana ajajoonni waraanaa bakka jiranitti yaamee itti hime jechuudha. Ni beekan ajajoonni waraanaa. Warri naafiisa jidduu fi koree kana jidduu taa'e.
namni kuyyakka akkana dadagenne dhiyeessine jechuudha. Maallaqa nama dhuunfaa kuma 30 galchuu jira. Nama kuma 40 galchuu jira. Isteetii fi maqaan qaba akkaawuntii sanitti. Gabaasni hin galu taaksii foorsiidha. Tumarratti ajajaa hiyyaatu akkaawuntii naabanii jee himate jechuudha. Kanaas ajajootaan gaafadhe. Ajajoonni quba qabu akkaawuntiin dhuunfaa ana kana deemti. Nam tokko quban qabu. Maaliifin kan asirra dubbadha? Isaaniitu dubbachaa jira. Maallaqa biyya alaa ni hatame saamii hatee jedhama waan jiruuf dubbachuu qaba ragaadha wajjin. Kana keessa yeroo tokko ajaja itaanan ajaja waraana bilisummaa Oromoo gammachuu abbooyyee horii gaafate. Zoonii baakii babaatii fi gujiiti. Gaafannaan namichi jambaruu jaan kun niin du'a maleen erguu je. Waay haga ajajaan ganda xiyyaana ajajuutii je. Ke'een cabsee ergeechuudha zoonii 3 rakkoorra jiru. Deebi'anii saamiyaan maallaqa kuma 30 hattee jedhanii maqaan nabaduu jalqabeechuudha. Kuma 30 nanne qarshii 3 hanne jechuudha. Kana Oromoon akkanaa beekuun barbaada. Deebi'amee odoo kun jiru gaafa gabaasa dhiyeessee gabaasa dinnaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo warri gaafa taa'e tarkaanfii irra fudhadhaa jedhan. Tarkaanfii irra fudhanne. Warri hanna kana waliin qabu hanni nurra qabame jedhanii isa fuudhanii bakka biraa geessan jechuudha. Waa'ee waliigal hojjechuu biyya alaa. Naafi iftuun as keessa jirti. Manguddoon bakka jiranitti jireenya guddinaa nama ja'amu yaamne. Yaa jireenya horiin biyya alaa deemu kun rakkoon uuma boru. Qaama gargaarsa waboo kana bakka takkataafinne. Nutis taaksii foorsiin tumsi wabootis. Nuti aangoof dhimma hin qabnu. Abbaa fedhanaa filatan. Gammachuu abbooyyeetii fi marroogaa siitu baawundarii ta'ee jira. Waardiyaa siitti akka nuti isaanii qunnamne nuu fidi haa nu raggaasisanii. Waan kana akka nu oofuu hin dandeenye himan. Bakka manguddoon jiranitti hin barbaachisu walitti dhufuuni namuu ka jiru taa deemu namni je ajajaa gorsaa waraana bilisummaa Oromoo jireenyaa guddataa nama jedhu jechuudha. Nu diidan akka wanni kun walitti dhufu. Usnee odoo jirru nuti waa hedduu keessa seenuun fedhu. Wanni gari miira namaatu. Horii ala kana badee akkana ta'e jedhanii arra sooshaal miidiyaa irra oofu jiran. Bakka itti badanii beekan jechuu barbaadeetu Oromoodhaan. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa jaaramu, akka waraanni zoonii bahaa jaaramu, guddinaan kanarra gaggeessaa ture jechuudha. Jireenya guddataa. Waraana AFLO jaaru jirti duula narrabbani. Jalata ijoollee muraasa tokko waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa akka gad dhaabbatu goone jechuudha. Akka gad dhaabbatu goone sadarkaa arragee kanarra arraambisa ragaa bahuu danda'e. Lakin ragaa bahuu danda'e jechuudha. Deebi'amee waraanni bahaatiin akka hin dabarne nama horii itti erganii keessa gansiisanii jiran. Jambaruun faan jechuudha. Duulli baname duula xiqqaa miti. Ana keessa dabarree as geenye jechuudha. Saamiyaan hidda dhaloota hiyyaa barbaadanii Oromoon wal fuudhee walirraa dhaluun Oromummaa gabbisa malee Oromummaan xiqqeessu. Saamiyaan abbaan kiyya tuulama kan qaanfachiisu. Waan hin Goojjaameen ta'inii fi kaduulli narra baname. Sooshaal miidiyaa irratti waan deemaa jiru ni agartan. Sooshaal miidiyaa kanarra akka deemaa jiru jedhamee jireenyaa fi jambaruun narra gaggeessaa jiru. Nama Finfinnee jirutti jambaruun horii hannee saamiyaan faccadaaf maallaqa ergitichaa maqaa balleessaa jedhanii nama isa dhiyaatuutu naa hime. Waan akkana deemu jira jedhee. Maaliif dillu kun barbaachisa? Kana birachiin kutu keessa Oromootii saba wal qabatee tabbabaa. Saba wal qabateetu bakka deemu gahe. Saba wal qabateetu biyya tokko qabaata. Saba wal qabatee waliin du'a. Jaalaltiin Oromiyaa keessa arkee dhufe anaaf bara baraan qoricha. Kan Oromoon naaf ilmaan Booranaa fi Bareentooti. Feetu dhihadhaladhu feetu bahadhaladhu anaaf ati Oromticha. Ammoo farda Oromummaa diigu farda ganda bakka buune ganda qabatee haga dhumaatti irratti hin qabsaa'u. Oromoon akka Oromoo cabe akka Oromoo ka'uu qaba. Bilisummaan ganda tokkoon dhufti nabaati. Namni Soomaaliyaa akka wal goote arke adeemsa gosaa hin deeggaru. Kana Oromoon gamtaan dura dhaabbachuu qaba.
يقول سجري لمنكم بيقتل لمنكم أورمو خيست أوفو جيران أورمون دورا دابتشوكا أورمون تجاجرو لكيمسا إرا ولي دبر لكي جنة أما تقفى دبرا أودو هركر أمنو تجان جارا أبا قدا أودون بين الدنيا رجليتشو يون أم بديغو دي سامي بديغو تنجانا هما بديتي يفردني في الرئيس أودون بديغو دي هركنا في الدوينة بدي براخي سننيت أنجتشو حالا أما ديمو جرو خانا رتي مرتي جمعتو خانا بجئن بوا حالا أما ديمو جرو أفقوتا مرو جي جمعتو أبوية هم بساجي تيرانسون ليبانجي سنين أنا أفقوتن كيه إلمان أوروموتي دارو ورا PMC جارتشو أبجرا أنا جلا ديمو كان برايفت كامباني ورانا بنسمع أورومو قدتشو ديمو على هنا هذا أمات تدوران أبدي وراني بنسمع أورومو مرسناري الأمد وراني بنسمع أورومو خنا جمي رجعي فموت برباچي ساتانا ببكي سنا وليهم نما أرد وقاف أبدي بيا وقا جارتشو دندم نما أرد وقام وجدين بنسمع نجيا قوم فتشو دندم والجارة جندان أنقو على خيسا فتا ورجان جنبرو في جرينان أبدا أورمو خيسا سنينكو خانا جانا مريني سنين فيلمني ما يساني جانا خو أورمون الرئيس يقول قبل حالا أما جرو خانا خيسا تي دولين حرر جيتي في دولين إسلاما سامي أرد دبنا نمني برا هندو باتنا جاني أجندا باسني برا أفني فالمدى كتين مواقع جورم تشريه واني بقى أبو واني سبخ أنا رد هذا أماني فلمان هذا أماني مربط كاونتين تيجي هنجا جفتي فورانا بيسمى أورمون أمشين تكا تأشيك في مانا خيان سين أما اللي أججوت ورانا بيسمى أورموتي أكاونتي على خنا بنامتي ما كان جيرانياتي ما كان جنبروتين إنفستيجيت توك أبدي أدان فريتي حتى نورز كارناينتي هانت الرابو أفياتا ورخيسة دبرتي وانتو كم نتويت أنجتن وان إسان قباني ميديا ساني ردو بطن شادا وان اندو بدن قب وقا وريمنا ورين ديمنا هاركا ورين ركا كمنا ديمو هندن ديمو خانا بودا ورفاد أفياتا خماني